akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. ሰላሳ ፋኖ ሊያጠፋቅዶ 10 በማይሞሉ ቀናት ውስጥ በጎጃም በጎንደር በወሎና በሸዋ የፋኖ ኃይል ክፉኛ በመደቡ ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ለአማራ ሕዝብ ሊያስረክቡ ኢትዮጵያን ለዘጎቿ ለመስጠት እንደ ጥፋታቸው መጠንም ሊጠየቁ ውል ሊገቡ ቤተ መንግስቱን ተነጥቀዋለህ እንጂ ቁጭ ብለህ አትደራደረው። Akkamitti dhaggeeffattoota keenya breaking news oduu ho'itu barbaadu tasii gudduu barbaadu tasii qabbaneessitu har'allee qabadhee dhufee jira jechuudha. Oduuwwan har'a qabadhe tokkoffaan mootummaan opereeshinii cimaa faannoo irratti geggeessuudha. Inni lammaffaan immoo faannoo zammana kaasee ibsa baasuu isaati. Inni sadaffaan waa'ee Kuwait. mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galuu isheeti. Kana sadiin irratti dubbadhaa isin garuu subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf jalqaba irraa gaafa kaanu amma jechuudha labsiin yeroo muddamaa jechuudha. Labsiin yeroo muddamaa dhumuuf guyyoota muraasa qofatu hafe jechuudha. Labsiin guyyaa muddamaa dhumuu isaa sababeeffatee mootummaan immoo opereeshinii guddaa opereeshinii adda ta'e faannoo irratti geggeessaa jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kallattii kenneefii jira jechuudha. Raayyaa waraana biyyaatii fi hooggantoota faannoo tokko tokkoodhaan mataa qabdanii akkanatti fiddan kan jedhu jechuudha. Kallattiin itti warningii itti kennee raayyaa gara faannootti qajeelchee jira. Kanammoo waan ta'u laallaa miidiyaan hundi iyyaa jira. Ammoo warri kaabaa hafaan jiru jechuudha. Duulaatu nurratti raawwatamee, jenoosaayidii nurratti raawwatamee, Amaara lafaa fixuudhaa fi wanni jedhamaa hin jirre jiru jechuudha. Nuti immoo jala buunee iyyeessa isaanii kana gabaasaa isiniif kan deemu ta'a jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Garuu waan isin ajaa'ibu jechuudha. Kan biraa waa'ee oduu lammaffaan jechuudha. Faannoon zammana kaasee ibsa inni baasedha jechuudha. Ana ibsi inni baase ibsa muddamaallee waan of keessaa qabu fakkaata. Ibsa waan muddamee ibsa wayii gallakkise waan muddamee dubbatame illee namatti fakkaate. Maal jedha jechuudha. Yoo kalaaltan jalqaba irratti kalaaltan jechuudha. Maal jedha? Nuti diriddirii waan jedhame wayituu hin barbaannu. Maal inni diriddiriini? Araa kiiloo qabachuu qabna. Araa kiiloo qabanneen booda diriddirii malee wanti diriddirii jedhamu hin jiru. Fidaatiniin aangoo uummata Amaaraatiif, uummata Itoophiyaatiif hin jennellee uummata Amaaraatiif aangoo kennaadha malee wanni diriddirii isin wajjin taa'amu tokkollee hin jiru. Kanaammoo seeraan itti gaafatamuu qabda. Diriddirilleen hin jiru, seeralleen immoo itti gaafachuu qabdanii araa kiiloo galuu qabda malee wanni diriddirii jedhanii si sobanii tokkollee jiraachuu hin qabu. Kana akka kaabinee si sobdu, ka ebaliyoon si sobdu wanna diriddirii jedhamu kana gonkumallee uummanni Amaaraa hin fudhatama. Isini mootummaa yookaan maasaraa abbaa keessanii fudhachuu qabdanii aangoon uummata Amaaraa qofa harkatti galuu qaba jechuudha. Uummanni Oromoo keessaan qabu, uummanni Walaayittaa keessaan qabu, Tigireen keessaan qabu, sabaaf sablamnoonni biraa keessaan qabu jechuudha. Kana siyaasa poor politics kan jennu jechuudha. Poor politics inni jennuun suni isa kan hiyyoomuu siyaasan hiyyoomuu jechuudha. Kun amma siyaasan hiyyoomuudha. Amma siyaasa hojjetan namni baay'een maa isaaniif siyaasa namaan jedhamu. No siyaasni akkanaa hin jiru jechuudha. Jaarraa akkanaa kana keessatti siyaasni akkanatti ati dalagdu hin jiru waan ta'eedhaaf mee walumaan haa dhageeffannu. ሲመጣ ሲቋጥር ሲፈታ ሲሰበስብ ስንበትንበት ሲቆላ ሲያርበት ሜዳው ገደል ገደሉ ሜዳ የሆነበት የአብይ አህመድ የጥቁር ናዚዎች ስርዓት የፈረደበት 30 አያልቅ
እስከ ግንቦት 30 ፋኖን ሊያጠፋ አቅዶ 10 በማይሞሉ ቀናት ውስጥ በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎና በሸዋ የፋኖ ኃይል ክፉኛ በመደቆሱ በጦር ሜዳ ስናሸንፈው በካድሬ ወሬ ዘመቻ ፈርልሶ ሊነሳ አዲስ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ከፋኖ ጋር ልደራደር ነው፣ የፋኖ አመራሮች ለድርድሩ ተስማምተዋል ወዘተ የሚል የተስፋ መቁረጥ ከፋፋይ ዘመቻ። ይህም በተመለከተ አጭር መግለጫ ሰጣለሁ። መግለጫው የሚከተለው ነው። በጥያቄ ጀምራለሁ። እብድ ይደራደራል እንዴ? ከብድስ ማን ይደራደራል? ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ለአማራ ሕዝብ ሊያስረክቡ ኢትዮጵያን ለዘጎቿ ለመስጠት እንደ ጥፋታቸው መጠንም ሊጠየቁ ውል ሊገቡ የስምምነት ፊርማ ሊያኖሩ የሚያደርጉትን ስምምነት ድርድርን በለው ካል ቶሌ akkuma ragaa artanchaanatti jechuudha bubbuu akka waan walaloo fakkeessuuti illee wanni inni ibsi inni baasu kun akka waan bifa walalootiin dubbatuuti namoota baay'ee achi keessatti wobeeffateeti kan inni haasawu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Araakkiiloon achuma Gooddarii fi Goojjam uummataatiin fakkaate Araakkiiloon abbaa qabdi, abbatu eeggataa jira, abbatu abbaa barbaade irra ka'a malee Araakkiiloon isaa achiis dhufanii irra nama nuukaan tokko illee hin jiru. Aangoon fuudhamtee uummata Amaaraa qofaaf fuudhamtu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf kana fakkaataa inni biraa immoo inni mata duree inni sadaffaan jechuudha waa'ee Kuweetiin wal qabatee namoonni baay'een gaafataa jirtanii dhugaadha moo sobaa waa'een Kuweet kun Itoophiyaa wajjin mallatteessuun kun dhugaadha moo soba kan jedhudha. Jala butee isinitti himee jira. Wantichi dhugaadha jechuudha. Maal inni sababiin isaa Filiippoons kaawurra jedhamanii kanaan dura Kuweet achirraa qaxarataa turte jechuudha hojjettoota mana keessaa. Amma isaan sun irraa dhaabanii jiran waan ta'eef hanqinni hojjettoota mana keessaa baay'ee isaan waan mudateetii fi isaan jechuudha amma nama 60,000 ammatti kan isaan barbaaddu jechuudha Kuweetii nama 60,000 Itoophiyaarraa barbaadaa jirti. Kun immoo Itoophiyaalleef carraa gaariidha jechuudha. Namoonni baay'een hojii barbaadaa waan jiraniif hojii ni argatu. Kanaaf galatooma, share, like, subscribe